dandeettii rakkoo furuu. Asirratti beektonni adda addaa waan baay'ee jedhaniiru. Isaan keessaa kan baay'ee namatti toluu fi kan haga dhumaa jechoota isaa akka walalaa dammaatti dhaggeeffannu Albert Einstein yaalaallu. If I had 60 minutes to solve a problem, I had spent 55 minutes defining it and 5 minutes solving it. Daqiiqaa 60 rakkoo akkam furuuf yoonaaf kenname daqiiqaa 55 rakkoodhuma sana qorachuu fi xiinxaluuttiin fixa. Daqiiqaa 5 immoo rakkoo sanan furuu yaala jechuu isaati. Yookaan daqiiqaa 5 keessatti rakkoo sanan nan fura jedhee ofitti amana. Albert Einstein yeroo baay'ee waan baay'ee haa jedhu malee waa'ee rakkoo kanarratti hedduu dubbateera. Rakkoon kee hanguma kee ga'a yoon jedhe dhugaa irraa hin fagaatu. Rakkoon rakkoo ta'ee kanaafuu yoo akka inni furamu hin dandeenyetti yaaddedha. Rakkoon hin furamne rakkoo namaa furuu hin arganne qofa. Hin danda'amu kan jedhamu hanga namni danda'u argamu qofatti. Hin ga'amu kan jedhamu hanga namni ga'uu argamu qofatti. Gaggeessaa sirriin hin jiru kan jedhamu hanga gaggeessaa sirriin argamu qofatti. Gaafa gaggeessaa sirriin argamu gaaffii gaggeessaa sirriin hin jiru jedhu lafa dhufetti deebi'a jechuudha. Kanaaf rakkoodha. Rakkoo jennee kan faarsinu rakkoo keessa teenyee sammuu keenya yoo hiine qofaadha. Kanaaf of qopheessuun dursanii waa'ee rakkoo sanaa yaannee furmaanni isaa maal ta'uu akka qabu kan nu hubachiisu jechoota Albert Einstein kanarraa haa fudhannu.